Qulqulluun Sinodoosii man Kiristaana Ortodoksii Itoophiyaa mootummaa Yoseeriin kabachiifneef ta'ee hiriir nagaa ba'uun mirga mana amantichaa kabachiisuuf qabsaa'uu beeksise. Sinodoosichi ibskalee baaseen mirgi mana amantichaa mirkanaa'utti Paatriyaarkichirra kaasee abbootiin mana amantichaa hundi aarsaa lubbuu kafaluufillee qabsoo isaanii akka itti fufan kaase. Qaamni olaanaan mana amantichaa ibsa baasee eegi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimma rakkoo dhiyeenya kana mana amantichaa keessa muddate ilaalchisuun ergaa miseensota kaabinee isaatiif kenne. ህጋዊቷ ቤተክርስቲያን ላይ በህገወጥ መንገድ የተነሱትን ህገወጥ ቡድኖች mana amantaa kiristaanaa seera qabeettii taate garee karaa seeraan alaa mana amantichaa irratti ka'an waliin walqixa godhanii ilaaluun waliin mari'achuu qabdu jechuun ibsi kenname. Seera maleessummaa kan jajjabeessu mootummaan itti gaafatamummaa dhaabbilee seera qabeeyyii ta'an eeguu gara duubaatti kan dhiisee fi dhaabbileen seera qabeessa ta'an garee seera maleeyyiin akka jeeqamanii fi diigaman kan eeyyamu akkasumas seeraa fi seenaa durdurii mana kiristaanichaa akkasumas oolmaa isheen biyyaaf buuste ilaalcha keessa kan hin galchine waan ta'eef ibsichi sirrachuu akka qabu qulqulluu Sinodoosiin ni amanti. Dabalataan ibsan keessatti mootummaan dhimma amantaa keessa galuun heer biyyattii cabsee jedhan. Mootummaan heera mootummaa cabsuun dhimma amantaa keessa galuun eeyyama isaaniin fonqolchi Sinodoosii gaggeeffamaa jiraachuu qulqulluu Sinodoosiin ni amana. Kanaaf gochaan kun akka sirratuu fi mootummaan itti gaafatamummaa isaa bahachuun qabeenyi qulqulluu Sinodoosii garee seeraan alaan akka weeraramne eeguu mirga walabummaa mana kiristaanaa kabachiisuu akkaataa caaseffama qulqulluu Sinodoosiin Phaaphaasotni mana kiristaanittii fi hoggantootni ishee sodaa nageenyaa fi rakkoo malee bakka muudamanii jiranitti hojii isaanii akka hojjetan mootummaan wabii nageenyaa isaanii mirkaneessuu akka qabu qulqulluu Sinodoosiin cimsitee gaafatti. Abbootiin amantaa Ortodoksii Abbaa Saawiroosiin durfaman dhiyeenya kana naannoo Oromiyaatti Phaaphaasota haaraa muuduu ibsan. Qulqulluu Sinodoosiin Itoophiyaa garuu muudamichi seeraan alaa jechuun abbootiin amantaa sadaan muudam kennan tajaajila mana amantaa kamiyyuu irraa dhorkamuu ibsan. Haa ta'u malee abbootiin kunneen murtee dabarkan hin fudhannee jechuun hojii isaanii akka itti fufan ibsan. Dhimma afaan Oromootiin tajaajila kennuu ilaalchisee ibsi qulqulluu Sinodoosii akkan jedha. እናት ቤተ ክርስቲያን ዘመን ተሻጋሪ ታሪኳ እንደሚያረጋግጠው seenaan mana kiristaanitti baroota ce'aas ga'e akka mirkaneessutti tajaajila afaanii beekamtii isheen kan kennite ta'uu sanarra darbuunis keessumaa akka namootni dhuunfaa dubbatan amantoota naannoo Oromiyaa keessa jiraataniif tajaajila afaan isaaniin kennuurra darbee kitaabota waaqeffannaa fi sirnaa afaan Oromootti hiikuun kennaa turteetti. Muudama seeraan alaa kan raawwatanii fi Phaaphaasummaan isaanii kan irraa haqame namoota sadii dabalatee Phaaphaasotni afaanicha dubbatan hedduun kutaa lallabaa naannichaa keessatti ramadamuun tajaajila kennaa turan. Dhalattootni naannichaa afaan dhalootaa isaaniin beekumsa mana amantichaa argatanii tajaajilaaf akka gahoman gochuun kutaa lallabaa hundatti kutaa leenjii lubummaa fi kolleejjii hafuuraa hundeessuun daaqonoota lubootaa fi lallabdoota wangeelaa bobbaastee osoo jirtuu tajaajila afaanii akka mormitee fi tajaajilichaaf balbala ishee akka cufatte akeekuun ibsi kenname dhugaarraa kan fagaatedha. Akkasumas garee seeraan alaa aangoo barbaadan seera qabeessa ta'uu isaanii fi beekamtii kan kenneef waan ta'eef ibsichi akka sirratu qulqulluu Sinodoosiin cimsitee gaafatti. Waggaa tokkoon dura abbootiin amantaa Tawaahidoo Ortodoksii Tigraay man lubummaa waliigal Itoophiyaa irraa fottoquun man lubummaa waliigal Tigraay hundeessuu fi murteessuu ibsanii turan. Ministeerri muummee Abiy dhimma kan ilaalchisee namni waa dubbatin jiru ammaaf dubbii ta'a jedhanii ture. Kan irratti waan waliin fakkaannee jedhe ibsi qulqulluu Sinodoosii. Jalqabatti ibsa abbootii amantaa naannoo Tigraay jiraatan irraa hubachuun akka danda'amu amantootni kiristaanaa hundis kan beekan qanoonaa fi dambii mana kiristaanaa cabsuun Phaaphaasota hin muudne Sinodoosii seeraan alaa hin hundeessine. Dhugaan jiru kana ta'ee osoo jiru muudama seeraan alaa gaggeeffamee fi fonqolcha Sinodoosii gaggeeffame dahoo seeraa akka argatu gochuuf dhaabbilee waliin fakkaanne walitti fiduun ibsi kenname sirrii waan hin taaneef qulqulluu Sinodoosiin akka sirratuuf cimsitee hubachiisti. Gambiraan dubbiin kun jabaachuun Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammoota ibsi galgal kan kenneen ibsi qulqulluu Tawaahidoo Itoophiyaa kalee kennee fudhatama hin qabu jedha. Kanaan dura mootota tirkachuun dhimmi isaanii raawwachiisaa waan turanii fi amma ministeerri muummee dubbinu jala salphisee malee rakkoo qabaatee miti jedhan. Abbootiin amantaa haaraan muudaman abbootii jedhanii waamamuun akka itti fufan hima. Teessoo keenya
dhiisnee sababni itti baqannuuf hin jiraatu. Jarri kun maal jechaa jiru akkuma Sinodoosii kana dura baqatetti baqadhaa iyyuu jechaa jiru gadhiisaa iyyuu jechaa jiru. No. Teessoon lama jennee tolti hundeessuu jiru. Teessoon jiru teessoo tokkodha. Teessoo mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Teessoon kun immoo teessoo keenyadha. Teessoon kun teessoo sabaaf sablammiiti. Teessoon kun teessoo wangeelli itti lallabamu kan hunda keenyaati malee kan gareen tokko akka barbaadetti itti waan fedhe raawwatu miti. Abbaa ilmuudhaan gareen muraasni qofti fedhii fi faayidaa siyaasaa fi faayidaa diinagdee qofa galmaan ga'achuudhaaf teessoo kanarratti raawwatan kana booda jiratu. Nuyi amma qabatamaadhaan eebbisqoqosoota muudnee jiru. Garummaa paatiriyaarkii lama otoo muudnee jiru barannee jira biyya kana keessatti. Inni biroo qabxiin isaan kaasan hiikame kitaaba booda waggoota dheeraa itti turuun qabneef tureeti. Kitaaba kana warra hiikan iyyuu abbootiin abaaran jiru. Warri immoo kitaabni kun hiikamuu isaatiin abaarsa raawwatan har'as Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa abaaraa jiru. Baratu Nuhaamin Dambal qormaata seensa yuunivarsiitii 700 keessaa 650 galmeessuun baratoota shamarranii qabxii olaanaa biyyattii fidan keessaa gara jalqabar jirti. Nuhaamin qormaata kanarraatti gosa barnoota herreegaa 100 keessaa 100 deebifte. Qormaata biyyaalessa Itoophiyaa barkanaa baratoota qorataman keessaa qabxii darbiinsaa kan argatte harka 3 qofa. Nuhaamin qabxii jiddugaleessaa 99 fi tuqaa 3 galmeessinaan atileet Haayilee Gabrasillaaseen maqaa isiitiin bilookii barnoota tokkoo moggaase. Barumsichaa kanaa atileet Haayileen yaadannoo haadhisaa aadde Ayyaleech Dagaafuuf ijaare. Hirpha gammachuu milkaa'in isii kan irraatti dubbise. Yeroo sanatti qabxiin ani fidee 99.3 ture. 11 farratti yommuu jiru jechuudha. Bara 2013 jechuudha. Maqaa kiyyaan moggafamuu isaatiin baay'een gammadee ture. Kunis barattoota birootiif akka jabaatanii akka sirriitti qo'atanii qabxii sana galmeessisaniif riikaardii sanas argachuudhaaf akka baay'ee faajan kan taasisudha jedheen yaada. Akkasumas baay'een gammadee baay'een booneen ture yeroo sanatti. Kutaa tokko qabdee amma kutaa 10tti tokkoffaa baatanaan jedhanii abbaan keetii. Mee akkamitti qo'atta tooftaa akkamii gargaaramtaa maaltu milkaa'ina keetiif sababa ta'e jettee yaadda? Milkaa'ina kootiif wantoota sababa ta'an keessaa inni jalqaba yeroo kiyya seeraan fayyadamu kooti. Yeroon qisaasessuu homtuun jiru yeroo hundaa qo'annaa irratti yeroo koo dabarsaa. Akkasumas gargaarsi maatii koorraa barsiisota koorraa mana barumsaa kiyyarraa argadhu baay'ee na gargaareera. Milkaa'ina kanaafis sababa ta'uu danda'a jedheen kan yaadu kanuma. Barnoota herreegaa qabxii 100 fiddee naan jedhan akkasuma waliigalatti 650 bara barattoonni qabxii gadaanaa fidan kanatti galmeessifteeti kanatti jirtu. Akka Oromiyaatti illee qabxii lammaffaadha natti fakkaata. Tooftaati gargaaramtu isa kana sirriitti naa ibsi. Yeroo baay'ee barsiisaan duratti qo'adheen deema. Yeroo baay'ee yoo akkasis hin danda'amne immoo yeroo baay'ee bizii ta'uu irratti barnoota har'a baradhee har'uman dubbisa. Gara fuulduraatiif jedhee wanti hambisuu hin jiru. Yeroo kiyya haalaan fayyadama. Yeroo hundaa barsiisaan yoo barsiisus sirriittan dhaggeeffadha. Sirriitti qayyabachuudhaan akkasumas wanta naan galle gaafii achumatti mana barumsaatti barsiisota kiyya gaafadheen sirriitti qayyabadheen gara manaa dhufaa jechuudha. Teekst buukii ittiin barannu baay'een sirriittan dubbisa jalqaba irratti. Achiin kitaabota riifaransii kitaabota na gargaaran sirriittan dubbisa. Herreega irratti kaalkuleeshinii waan ta'eef hojjechaati. Sirriitti gaafii jalqaba sirriitti ilaalee ofii kiyyaan yaalee deebii yoo qabaate immoo deebii isaa cheek godhaa akkas qo'adhaa jechuudha. Abbaan barattuu tanaa obbo Daniel Gammadaa guyyaa qabxiisii dhaga'e akka guyyaa suni haara dhaladha na fakkaatee jedha. Galgala hojii oolee hongalu hongalu qabxiin hin gallakkifamaa jedhaniiti. Baay'ee tokko ruumarii jira. Miidiyaa adda addaa olaallu sa'aatii 5 walakkaa irratti hin darba jedhanii. Bakka nuyi maamma hirribnis hin jiru teenyetuma bullee bakka sa'aatii 5 walakkaa nima teenye eegne ishiin sa'aatii 5 irratti baafte argatte. Saniin booda bakkuma jirru hin beekne dhugaa dubbachuudhaaf. Otoo hirribni takkicha nu fudhatiin gammachuu guddina akkanumatti teenyee bulle. Bilbilillee gara addaatiin nu bilbilamaa waan tureef homaa hirribni fudhanne ishiin illee rafne. Akkasitti gammachuu guddaan nutti dhaga'amee dhugaa dubbachuudhaaf ani gaafa san waanan har'a dhaladhe gaafuma sana dhaladhe natti fakkaate.
Bareedaadha. Nuwaamimmee akkamittiin qo'achiiftu maatiin egaa nama gargaaru malee qabxii akkasii fiduu hin danda'amu. Yeroo kaan shamarran naannootti in argina hojiidhaan qabamu baay'eedha. Isin akkamitti gargaartanii akka ishiin qabxii kana galmeessiftuuf? Haa ta'u malee mana keessatti maaltu si guutamuu qaba jennee yoo gaafannu wannan itti qo'adhu kitaaba naa bitaa jetti. Kitaaba hin binnaaf. Mee teknooloojii tokko illee mana keessatti wannan itti fayyadamu waan akka moobaayilii fakkaatan kan akka waayifaa fakkaatan kana kitaaba itti buusuun barbaada jetti. Kitaaba hin buusti. Inni guddaan anuti deeggarru miti. Barnoota mana barumsaa eega barattee ufteen booda yeroo hundaa iddoo qabdi iddoo sanitti argita. Akka ijoollee biraa manaa baatee bakka ayyaanaa bakka maalii achitti isiin argitu. Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan Iraan haleela diroonii buufata waraanaa magaalaa Isfahaanitti sanbata dabraa fi Izraa'el himattee haaloo ba'uu fi dhaadatti. Izraa'el garuu haleela kan raawwachuu isii fi hin mormanne hin mirkaneeffanne. Raashiyaan haleela haaraa cimaa fi qophaa kan jirti jedhu ministeerri ittisa Yuukireen. Haleela geeggeessuu maltuuf kanaa fi Raashiyaan loltoota 500 ta'an bobbaastee akka jirtu dubbata. Ameerikaan buufata waraanaa dabalata 4 Filipiin keesseenuu fi mirkaneessiti. Chaayinaa gam galaan Chaayinaa kibbaa fi naannoo Taayiwaan hordofuu fi kuniin teessoo fuulduraa jedhan. Godina Booranaa keessatti NGO'n yookiin dhaabbilee miti mootummaa hedduutu jira. Dhaabbileen kunneen piroojeektii adda addaa qaban. Ammoo qabatamaatti wanti lafirratti hojjetanii mul'atu hin jiru jedhanii namoonni gari komatan. Haa ta'u malee qorataa fi barreessa seenaa akka ta'e abjatanii diida ilaalcha adda ta'e qaba. NGO'leen bari akkasuma bilisaa miti. Waan NGO'n hojjetu waan mootummaan hin eeyyamneef jira. Hojii dagammaqiinsi gargaraa hin eeyyamanii fi mootummaan naannoo Oromiyaatiif federaalonni NGO'f karaa banuutti hin jiru. NGO'n sila gaaffii mootummaa hin cufnii fi NGO gaaffii mootummaa cuftu mootummaatti hirmaachisa. Fakkeenyaaf NGO'n tokko piroojeektiin waggaa 5 fi itti dhufte waggaa 5 gurgume na barbaachiftaa yoo godin hin jedhin iyyuu mootummaan na barbaachiftaaf hin jedhin warri karoora waggaa 5 qaba feesaa hojjechuu dandeessu. Isin feesaa taatan fakkeenya Soomalii keessa feesaa wajjin taata kan odeeffannoo qabu. Na barbaachiftii jettee warri Soomalii dhagaa doonoroota gaafatu waan ta'eef. Keenni immoo akkasii hin jiru. Kan waan hin gaafanneef NGO'n iddoo as turtee as seentee asii baat. Taboora na baat Soomaliitti hojii hojjeta. Taboora na baat Affaaritti hojjeta. Taboora naatti hojii jalqabdu hojii asii dhiistee achi. NGO iddoo akkasiin si kaasuu hin danda'a. Hammi danda'utti NGO'n tokko waan uummata barbaachisaa hojjechuuf nam rakkootan kee beekuun hojjechuu qabdi. NGO'n iddoo nama gaaffii akkasiillee hin qabu. NGO akkasiin uummata kana 100% isiin hojjetu mootummaan taasisaa jiraallee jechuun asillee gaaffii guddaa jiru. Isaallee ni komatan. Waan sila hojjechuu dandeenyu kanaaf hojjechuu dadhabne, waan sila hojjechuu dandeenyu kanaaf hojjechuu dadhabne kan isaallee ni komatan. Maal jennaan wal agarraa dhiiroo maal hojjechaa